dhageeffadhu yooni akkaawuntii kan kee as qabi akkaawuntii sirra si haaf galu malee amma akkaawuntii biraa barbaadaan jiru wal beektan waan ta'eef isintu wal beeka akkaawuntii yooni si himu daftara fudhuuti sirri guguddisii barreessi achi booda shi iskiriin achi abratan yookaan ammoo ammaaf ammoo afaanii illee himaa deemte yooniin yooni Kote mucaan. Biyya kun network illee rakkisa waan ta'eef networkis ta'uu danda'a. Ati si ergeen jiru quuftu keessa lakkoofsa akkaawuntii nutti himi. Silkichaa dubbar cufee silkii inni irratti na gaddisan. Iddoo chaarjiin jirtu ree? Ayyee qoyaa isinitti himaa ishii. Keessa gabbadee kanarraa fudhadhaati. Uummata dubbii sana maaliif hirmaachuu dhabdan? Qoy maaliif hin dudubbanne? Haati Faaxees as keessa jirti. Mubaaraka as keessa jiran Nasree. Ayiluu dudubbadhaati mee bakka kara tokkotti haa deemnu maal isiniif fakkaatame? Turre bar sa'aatii meeqaatirra? Maagi kamchayyoon fidatte kun akkaawuntiin hin jira kana yoo hin ta'u jenne namni nu amannu qabu. Amma uummanni no jechuu jira. Uummatuma kanaa mi kagalchuu deemu hin barbaannu. Nama Oromoo keessaa amanan kanuu kennuu danda'u fida ka amantan ka Oromoon amantu. Ani gan itti ani akka maatii akkaawuntii biraa fidaatii ni gargaara. Yaa. Nama Oromoo keessaa amantanii fida. No jechuun miti waan jettan jaatii irratti deemnee beekuu waxaallee hundee giddeetaa hin labbinyin mukkoo. Hai. Makki dhiyeessi tasgabbaati namoota koomentii ilaali namoonni koomentii warroon namoota. No tasgabbaa'ii miti ree ansaame chaarjiin hin dalagaas kaan gastii keessa rafaa jiranii as keessa chaarjiin hin dalagaa kaniin as keessa taa'u guyyaa sadiitu taa'ee teenkii osoo hin jedhamin arraba baadhadhee asirra taa'u jiraan deeman dinnaa'u. Abshir. Waan takka murteessaa ree akka dhiira murteessaati waan murteessan irra dhaabbannee gargaarsiisa. Mala katabeeta maaki tokkoffaa ila warroonni gaafa san waan kana mucayyoo nan gargaarte dhalee qaban Aslii Ibsa Abbaa Jaalalaa Ustaaz Mahammad Bayaan namoota hedduu Maarkoos Taasisaa hin jiran bakka kana sii galee ibi warra magastii keessa jiran iyyuu dubbataa hin jiran yoo የሆነ የተደበቀ ነገር wanti dhoksaa yoo jiraate nuti miskinummaa kenna obbolummaa kenna si waliin dhaabataa jirra afandu dhoosaa anama fakkeenya akka Nasriititti ani qaaquma Oromootiif ciqicciki mana keenyaa kana jibbaadhaaf miidiyaa kana itti dhiisee irraa baqadhe sii galee warri kinno naa as tiktokii kana eegale meeqayyuu kinno miliyoona 1 miliyoona 2 miliyoona 3 qaba wallahi jireenya tasgabbaa maatii kiyyaaf ijoollee jireenya jiraatu waan barbaadu miidiyaa kana dhiisee irraa bade ammallee warri gaafa san mucayyoo kana haga gaafa isiin mana arabaati achi bakka sanii baddu guutuu duubaan dhaabatee laayivii irratti issee jedhaa ture sun hundi amma bakka kana hin jiran. Nuti obbolummaa miskinummaa kenna si waliin dhaabataa jira. Sharri wayii waan kana duubaa yoo jiraate. Uummanni qeerroo jechaa jira. Qeerroo irratti gargaaramtu jechaa jira. Kanaaf yoo ila maaki wanti dabaa wanti dharaa wayii waan kana keessa jiraate ifaan bilisa atillee baasii dubbadhu yookaan ammoo qarqaar yoo taate bakka nama isin naata itti qarqaara. Nasree. Wallahi wabillahi dhaggeeffadhu nama waan harmeetii naa barreessu sun fide wallahi wabillahi bakka waan kana keessa baay'inaan jette jechuudha because bakka ulmaa osoo jirtu arrabsamtee boochanii beektaa ummaan tiyya because bakka ummiyee waan tana haa fixuuti please jeetiin kadhadhe because namni as bira hubadhu ammas biratti an kana yoon jee anamma barbakka isiin amantee gargaara ummata yallaani gargaara jee gargaarsiisuu dadhabeeti miti bargaaru ane baafee mi'ooxaa'u nagar boo'aalaa ibidda fidee dhufaan siin jee si galee kanaafuu amma ummanniinis kun qeerroo jechaa jira qeerroo atis muyitii kaafadhuti ummata awwaajee please bannaatachu nama dila kana qabannee teenye akkanatti usnee wanni jechuun barbaachisaa miti yoo hin taane immoo waan miciyyoon amanteera waan fidattee dhufatti ani ittiin amanaa anaatu amanaatti naagalcha itti dhufte khalas waan gootan godhaanii beetu zagichee namoota ni dakkame asleen dhufeera no akkaawuntii isaati mitiiti wanti jee qeerroo muyit kaafadhuti dubbadhu maal dubbadharee barnaan maaki ani ka jiru ummanni sirratti galchinaa fi jechaa jira bar namni dilli kun qeerroo jechaa jira bar akkaawuntiin kiyya ayadiidhaan wal qabsiisee waan hin jirreefi
na harkaa cufamuu mala mobaayil baankiingiin jechuudha. Ganaa sanillee akkaawuntii minaamin jedhanii leelaa girgirii ስለማልፈልግ yoo dandeettan mee akkaawuntii nama biraa akkaawuntii nama sheekaa nama ta'ee osoo gootanii akka kiyyatti hedduu natti tola wallahi. Maaliif maqaa kiyya esraa ሰው ነኝ እኔ ከሰው ጋር ንክክ ምናምን ስለማልፈልግ Abbo yaaltanii eegada dhabda nama mucayyoon kennatti irratti galchaa fi kalaa. Michoon akkaawuntii qabattee taa'u jirti. Ersalkii sirriitti akkaawuntii qabattee taa'u. Ati faateef maa bilbila irratti bilbiluu dandeessanii daayirektii tarii onlaayinii jiraachuu dhabuu danda'a. Isaan rafanii jiran.